Ashamaa jaalatamtoota maatiiwwan miidiyaa Keedolee odeeffannoo wayitaawaa qabannee jirra. Turtiin keessan hammadhuma qophiitti nu waliin haa ta'u. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraayii walgahii ariifachiisaa qaamolee nageenyaa naannichaa waamee dhagahameera. Nageenya naannichaa irra deebiin booressuuf kan hojjetan irratti tarkaanfii fudhachuuf akka ta'es beekameera. Bulchiinsi yeroo naannichaa qaamolee nageenyaa naannichaa booressuuf socho'aa jiran seeratti dhiyeessuuf kan hojjetu ta'uu balballoomsaa turee jira. Haaluma kanaan walgahii ariifachiisaa qaamolee nageenyaa waamuusaa ifoomseera. Uummatni Tigraay kana booddee waraanaan barbaannu jechuun karaa nagaatti akka deebi'aniifis guyyaa kaleessaa hiriira ba'uun gaafachuun isaaniis beekamaadha. Odeeffannoo biroon Jaappaan birrii biliyoona 1.9 Itoophiyaaf deeggarsa taasisuu Itoophiyaatti imbaasiin biyyattii beeksisee jira. Deeggarsichi ejensiiwwan mootummaa gamtoomanii fi fandii idil addunyaa waliin ta'uu kan taasifamedha jedhameera. Deeggarsi kun hojiilee misooma adda addaa fi deeggarsa namoomaaf kan oolu ta'us eerameera. Jaappaan dameewwan garaagaraan tumsa Itoophiyaaf taasisuu kan itti fuftu ta'uu beekameera. Egaa qophii keenya asumaan haa golobnu. Yeroo maraa odeeffannoo wayitaawaa argachuu like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatooma.